maaliif musliimonni guyyaa jimaataa kabajuu kan jedhu gaaffii natti ta'e yeroo dhiyoo kana deebii gahaan argadhe. Sababni isaa akka pirinsipilii nabiyyuutti musliimonni yihudootaa fi kiristaanota faallessuu qabu waa hundumaatiin jechuudha. Yoo isaan qalamiin dibatu ta'e isaan kun immoo qalamii dibachuu qabani. Yoo isaan hin dubbatu ta'e isaan immoo dubbachuu qabani. Indoom samoona kana mucaan inni tokko yeroo nyaata nyaannu nuti xiqqeessinee dubbannaa jedhe. Maaliif jennaan kiristaanonni yeroo nyaatan hin dubbatani sirumaa jedhe. Yihudoonni immoo yeroo nyaatan ni wacuu jedhe. Kanaaf nuti immoo lamman isaanii faallessuu qabna waan ta'eef. Kanaaf xiqqooshee dubbachuu qabna xiqqeessinee giddu galeessatti nummoo jedhe. Lakkaa kanarraati ani waan hin hubadhe waan dubbise irraati jechuudha. Sababni isaan jimaata kabajanii fi yihudoonni guutummaatti guyyaa sanbata duraati guyyaa torbaffaadha waan ta'eef kan isaan kabajanii. Kiristaanonni immoo irra caalaan isaanii guyyaa Yesuus du'aa ka'ee guyyaa dilbataati kan isaan kabajanii. Just guyyaa waaqeffannaa isaanii kan isaan godhatanii adventistootaa fi kanneen muraasarraan kan hafe jechuudha. Kanaaf iyyuu guyyaa waaqeffannaa isaanii guyyaan kabaja isaanii dilbatas sanbata duraas ta'uu hin qabu jechuudha. Isaan lamaaniin faallessuu qaba waan ta'eef yoom ta'uu qaba? Jimaata ta'uu qaba jechuudha. Asirraa waan hin hubadhe dubbiin kuni islaamummaan amantii osoo hin taane siyaasaa fi jibba nama dhuunfaa yookiin jibba Muhammed Yihudootaa fi kiristaanota irratti qabu akka inni ta'eedha kanan hubadhe jechuudha. Karaa tokko immoo nuti waaqa nabiyoota duraanii waaqessina jechaa wanta warri duraa hojjetan immoo faallessuun gonkumayyuu waan walitti dhufu miti waan ta'eef asirratti walitti bu'ee jechuudha. Warri kutee jechuudha yaadni keessanii. Rabbi sinaa fayyisu.